Ashama harka fuune ijoollee Oromoo qaqqaaliiwwan koo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koo dhagalannoo waaqayyoo dhafaa ta'u isinis akka nagaa taata waaqayyoo irraa abdii guutuun qaba. Dhagaatii haarallee viidiyoo tokko qabadhee isinii dhufeetiin hin jira innis maalidha yoo jettanii rifeensa keenya osoo miiciniin dura maal gochuu qabnaa kan jedhudha. Egaa gara viidiyoo kiyyaatti osoo hin darbiniin dura warroonni YouTube kee subscribe gootan guddaa galatoomaa guddaan sin galateeffadha. Akkasuma immoo warroonni subscribe godheen akka subscribe gootanii maatii koo taatanii viidiyoon ani galaksu akka hordoftan abdiin isinirraa qaba ijoollee Oromoo. Egaati viidiyoon keenya har'aa waa'ee rifeensa keenya osoo rifeensa keenya miiciniin dura maal gochuu qabaannaa akkasuma rifeensa keenya ni ciccitaani buqqaa warroonni jettan hedduu keessanidha jechuudha. Isa san immoo akkamittiin hambisuu dandeenya maal gochuu qabaannaa kan jedhu tiriimentii akkamii fayyadamuu qabnaa kan jedhudha. Yeroo darbellee waa'ee rifeensaa irratti viidiyoo hojjedheetiin hin jira. Warroonni viidiyoo kiyya ilaalin YouTube profaayilii jala seenuudhaan viidiyoo darbe ilaalaa hin jedha kennaawwan kan koo viidiyoo baay'ee galaksiitiin hin jira. Seenaa laala waan irraa barattan itti fayyadamaa hin jedha. Akkasuma immoo yoo si fayyade hiriyoota kan keessaniif sheerii godhaa YouTube keessa subscribe gochuu hin dagatinaa akkasuma na jajjabeessaa hin jedha kennaawwan kan koo. Egaati isinitti dheeressuuf gara viidiyoo kiyyaatti sin dabarsa. Turtiin keessaa na wajjiniin haa ta'u. Akkuma asirratti argitan zayitii gosa afuriin qaba. Kun zayitii kokonaatiidha. Inni kun immoo zayitii castor oilidha. Garuu bilqaaxa isaa gateetiin hin jiran irraa fadhe dhiifama yeroo biraa oonaaraa bitisinitti argisiisa. Inni kunis kokonaatii ta'ee oliiveeraa wajjin yeroo darbe viidiyoo irratti argisiisee hin jira. Inni kun immoo zayit zayituunidha jechuudha. Asitti garuu bilqaaxa isaa ni beektu jedhee waan yaadee beefinne zayit zayituun yookiin immoo weeraa zayit isa jedhamu sana jechuudha. Egaati maal goona zayitii gosa qabnu hundumaayyuu jechuudha. Bakka tokkotti naqanna jechuudha. Zayitii hundaayyuu bakka tokkotti fidannee akka rifeensa erga tokko hundumtuyyuu faayidaa garaagaraa waan qabaniif faayidaa garaagaraa sana immoo bakka tokkotti argachuudhaaf jennee zayitii keenya hundumaayyuu bakka tokkotti walitti naqannee to'amee akka hundumaayyuu faayidaa isaa erga tokko argachuu dandeenyu goona jechuudha. Maaliif zayitii kana hundumaa adda addatti yoo dibanne yeroo dheeraa nurraa fudhachuu danda'a faayidaa isaa arguudhaaf waan ta'eef kanaaf hundumaayyuu bakka tokkotti walitti makannaa jechuudha. Akkuma asirratti argitan kana zayitii gosa afuriidha. Gosa arfaniyyuu bakka tokkotti naqadheetiin hin jira. Dhagaatii rifeensa keenya gaafa dhiqachuudhaaf jennu zayitii sirriitti dibachuudha qabaanna jechuudha. Maaliif rifeensa goggogaa yoo miiccanne rifeensa goggogaa yoo miiccanne hin buqqaa akkasumas immoo ni ciccita warroonni jettan jechuudha. Haala kanaan akka fayyadamtaniidhaaf viidiyoo xiqqoo ni dheeraa sanatti fakkaate garuu immoo dhiifama wajjin hin jedha. Zayitii keenya hundumaayyuu zayitii isin kana qabaachuu baachuu dandeessan jechuudha. Zayitiidhuma qabdan sana walitti maktanii dibachuu dandeessu jechuudha. Zayitii tokko lama yoo qabaattan isuma sana walitti maktanii akka dibattan isinitti himuudhaaf egaati haala kamiin akka dibannu gara viidiyootti isin dabarsa jechuudha. Haaluma argitan kana zayitii keenya bakka tokkotti naqannee jira. Zayitii keenya gosa hedduu qabnu sana walitti naqannee jira jechuudha. Eegas booda warroonni ani amma galgala dibadhee ganama dhiqachuudhaaf waan ta'eef isin immoo yoo guyyaa dhiqachuu barbaaddan ganama yeroo hirribaa kaatan dibattanii sana booda immoo dhiqachuu hin dandeessu jechuudha. Ani galgala dibadhee ganama waan dhiqachuu barbaaduu fi rifeensa keenya bakka lamatti erga akka addaan baafnee booda rifeensa keenya akkanatti bakka afuritti addaan baasne jechuudha. Anamma bakka afuritti addaan baasee jira. Saniin booda immoo ni filla. Maaliif akka hunda isaa zayitiin argatu jechuudha. Hunda isaa ni filla. Akkatti addaan baafne. Haala kanaan rifeensa keenya hunduma erga fillee finneetii sana rifeensa kiyya filee xumureetiin hin jira. Egaati akkasitti addaan baafne keessa isaatti zayitii dibachuu qabna jechuudha.
haala kanaan rifeensa keenya hundumaa addaan qoonnee zayitii waliin ga'uu qabna. sirritti haga inni zayitii guutumasaa wal ga'uutti zayitii sirritti dibachuu qabna. Osoo meeshaa akkasii qabaattan immoo bareedaadha. Keessa dibachuudhaaf sinti tola jechuudha. Erga keessa dibattanii booda sirritti maasaaj gochuu qabnu jechuudha. Daqiiqaa 2 yookiin daqiiqaa 3 quba keessanii akkasitti maasaaj gochuu qabnu. Maaliif qodaa qaama keenyaa keessa akka zayitiin seenuuf jechuudha. haala kanaan caafii isaa sirritti zayitii dibuu qabna jechuudha. Saniin booda qarqara isaatillee kan caccabu yoo ta'e akkasuma isinitti mul'ata jedhee yaada guutuu isaa zayitii akkasitti waliin geenye jechuudha. Baay'ee zayitii akkuma nama dhadhaa dibatutti dibanne jechuudha. Rifeensi keenya akka nu laafee buluu akkasuma immoo akka nu lasallasuuf jechuudha. Bishaan goggogaa isaa yoo miccine rifeensi kan keenya ciccitaa buqqaa waan ta'eef haala kana rifeensa keenya laaffisnee akkasumatti bulchinee yoo galgala zayitii dibattanii bareedaadha. Galgala dibattanii kaatanii ganama soo dhiqattanii bareedaadha. Maaliif ganama dhiqattanii gara hojii keessatti kaatan waan ta'eef galgala dibattanii rakkoo hin qabaatu. Rakkoo guutuu zayitiidha. haala kanaan duubatti qabsiifadheetiin jira. Egaati duubatti qabsiifannee duuba isaa kana immoo yoo ni danda'ame soodhamne bareedaadha. haala kanaa zayitii keenya dibannee xumurree rifeensa keenya isa duubaa akkasitti dhaannee jirra. Egaati akkanatti xumurree booda laastikii akkasii yoo qabaattan laastikii akkasii kaawwattanii akka rifeensa keessa hin xunne jechuudha. Laastikii akkasii kaawwattanii saniin booda rafuu ganama yoo pestaalee akkasii yoo qabaattan kaawwattanii yoo pestaalee qabaachuu baattanis immoo kan akkasii yoo qabaachuu baattanis immoo pestaalee dhuma normaalii keessan hidhattanii ni raftanii. Yoo ganama yoo tiriitimantii qabaattan akkasuma muuzii, abukaadoo wantoota akkasii walitti daaktanii dibattanii sa'a tokko bira tursiisanii sana booda ni dhiqattanii jechuudha. Ani haala kanaan fayyadama. Wanti addaa wanni ani fayyadamu tokko hin jiru. Rifeensa kiyya osoo miiciniin dura haala kanaaniin zayitii dibee sirriitti akka laafee akka lasallasu taasisa jechuudha. Innis illee akkanatti fayyadamaa rifeensi keessan akkasiin jalaan ciccinnee isiniin jedha. Egaati haga ammaatti waan wajjiniin turtaniif guddaa galatoomai. Akkasuma irra deebiidhaan warroonni yuutuubii keessa sabiskiraayib godhise yuutuubii keessa sabiskiraayib gochuudhaan akka viidiyoo ani galakkisu hordoftan isiniin jedha. Akkasuma warra sabiskiraayib gootan immoo guddaa galatooma. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemtu turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u. Nagaatti naa tura. Hedduun isin jaaladha. Hedduun isin kabaja.